ነው ኦኬ ዘራችን በዚህም ዘር ሳይድ በዚህም ዘር ሳይድ አሪፍ ነው በቃ እኔ ምን ልጣላ ለወድሽ ነው ግን እስካሁን አልወደድኩሽም ገና ልጠላሽ ነው ኧረ እኔ ምጠላ አይፈልግም ልጠላሽስ በኋላ ኧረ አይፈልግም አንቺ ብር የምትወጂ ከሆነ ጠላሻለሁ ኧረ እኔ አማርኛ ድምሽን ረደደብዬ ደገፈታት ለካጆ ጋፋ አማርኛ እምቤክኔ akkasitti namarraa bareedaay isuma dhugaa dubbachuu jechuudha bakka yoona daa'ima xiqqashoo wayii jirti miti akka daa'ima xiqqashoo wayii ditti waan baneetaa ishee ilaalaas dhugaa waayima tokko namatti tolti mucaanii maaliifin siireesidha bakka xaxabattuu wayiiti roosaan kun waanuma beeku natti fakkaata garuu chaanaala ishii waan argee jiru natti fakkaata kana dura na dhugaa baay'ee bareeddi mucattiin jechuudha dhugaadhuma taanaan maashaallaadha silaa fuudhuun isaan oolu dhugaadhuma taanaan maashaallaadha dhagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota koo akkam jirtanii hundi keessanuu biyya kamirraayyuu kan jirtan nageenyi rabbii bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu egaa akkuma argitan Zaydoon keenya jaartii bareeddu kana fideetii dhufee jira jechuudha akkasuma immoo kan naamusa ishii eeggatte seeraan uffannaan ishiillee bakka jira mitiiree akkuma inni barbaadu isheedha taate natti fakkaata gaafan ilaalu waanuma inni barbaadu jechuudha maaliifin amantaa isaanii keessatti illee bakka seeraan nama jaaba isaa uffatee uffannaa isaa bareessee uffatee uffintinii jedhedha jechuudha kan isaaniif eeyyamamu malee akka warra kaanitti eeyyamamaaf natti hin fakkaatu akka seera amantaa musliimaa keessatti haa ta'u malee isheen kun bakka uffannaan ishee baay'ee irraa bareeda haasan isheellee nama mararte jechuudha mucaan baay'eema amaarifarraan dhaggeeffadhe sagalee ishee baay'ee tokko natti tolte bakka haasan ishee nama beeku dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko na gammachiiste jechuudha haasan ishee baay'ee natti tole bakka haadha manaatitti laal amma maan itti mata argitanii bilxiqqoono bilxiidha koo Zaydoon dhugaa dubbachuudhaaf maal jedheeni haadha manaa biraa fuudhuun barbaada abbootiin keenya jedhe walumaa galatti nama 40 wayiidha jedhe kan akaakayyuun isaa dhalfatee qabu haadha manaa 3 fuudhee isheen takka 20 wayii namni tokko akkamitti 20 wayiidha namni tokko 20 wayii ta'uu danda'a yaa jamaat keer ani beeku ta'uu danda'a garuu ilaayu yeroo namaaf yeroo durii tokko miti nyaanni isaa nyaatan illee akkasuma jechuun bakka garaagarummaa qabaachuu danda'a yeroo namaaf yeroo durii ammas deebisee isheen tokko 18 moo waan akkasii deessee isheen tokko waan 8 moo 9 jedhee walumaa galattu akaakayyuun isaa gara 40 wayiiti kan inni daa'ima 40 wayii dhalfatee abbaan isaallee akkasuma egaa akkasumaan itti fufani jechuudha maatii namni tokkichi qofti nama 40 wayii qabaachuu jechuun laala kanaaf ani duudhaa kiyya hingatu jedheen ani duudhaa kiyya hingatu si'is fuudhee ka'ee ammas kan biraana fuudha ganaadhuma fuudhuma yaada jechuudhaan gana ammallee ganuma fuudhuu yaada jechuudha waa'ee fuudhaa ammallee hin naamne egaa isheen kun akka haadha manaa lammaffaatti ilaalamte ta'ee tokkoffaa ta'ee naaf hin galle iddoo kanatti illeedha isheen kun amma tokko eeyyamtee fitte jechuudha ani ergan da'ee ka'een booda erganani da'ee ka'een booda daa'ima haadha manaa tokko siifan eeyyamaa itteeni isaanis tolee jedheera fudhateera ammas immoo edda ati ishee tana naaf eeyyamte isheen sun immoo kan biraa kan fuudhuuf naaf eeyyamteedhe ammallee laalganaa fuudhaara jechuudha egaa akka yaadatitti isheen kun akka haadha manaa tokko uffateetti jechuudha amma akka waan jalqaba amma fuudhaa jiruutti jechuudha Zaydoon kana saatee jiru warreen kana dura ijoolleen lamaan kana dura itti lakkaaman natti fakkaata daa'ima garaa godhataa jirutti waan itti lakkaaman natti hin fakkaatu so egaa isheen kun haadha manaa jalqabaati ittaantee eenyu akka dhuftu kan hin beeknu
Sadaffaan isin jirti ganaa gaa sargii meeqa nyaachuuf deemaa jirra ganaa sargii 3 nyaachuuf deemaa jirra jechuudha kanuma Saidoo bichaadha yoomol fuunaa jednaan boru jetteen intaltiin jarjarra jirti shintuuyyuu garuu yaa ta'u malee akkanumayyuu haajettuu malee bakka tasgabbooftuudha akka warra kaanii jira miti viidiyoo keessatti argitanii jirtu akkamitti akka isheen wajjin haasa'aa turte bakka seera kan qabatte wayiti jechuudha. Inna adda tokkotti immoo akkatinatti tole gaafa lapheen ishee xiqqoo tokko mul'atu akkas ijaaba ishee akkasitti buteef eegaa irra jechuudha argitanii jirtu kanaaf gar miidiyaatitti fiduu dide durumayyuu waan mucattiin akkana bareeddu fi gar miidiyaatitti fiduu dide jechuudha mucattiin bareedduudha laalam garuu isheenis namuma miidiyaati haa taatu malee beeksisuu hin barbaanne fakkaata. Innaa Saidoo keenya maashaallah inni irraa sii gammannee jirra wajjiniin horaadha lamataa ciisaa saditaa kaadha isa 40 wayi maatii kee dhaalma akka dhaala maatii koo biraa hin hafu jette sanirree rabbi si haa qaqqabsiisu rabbiidhaan si kadhanna kaama yaa obboleessa ko rabbiin si haa qaqqabsiisu achiin si haa ga'u siin jenna egaa hati manaa keessi mooyyuu yoo ati jireenyetti tolchite haadha manaa baay'ifachuu qofti faayidaa hin qabu haadha manaa aganaan fuudha agasiin fuudha daa'ima ganaan godhadha agasin ta'a jechuun faayidaa hin qabu jechuudha garuu wanti nama barbaachisu maayinni haadha manaa sana seeran qabachuu waan isheen barbaaddu isheedhaaf guutuu ulaagaalee mana keessatti barbaachisu hunda guutuu fi silaa waanuma tokko waan isiin bakka ala hin ilaalle takka iseedhaaf taasisu jechuudha sanaan booda isheen iyyuu sitti gammaddee si eeyyamuu dandeessi. Lammaffaa mooyyuu haati manaa tuni shariyaan keessanis ni feeyyamti waan ta'eef dirqama si dirqamsiistee hin fuutu sin jechuu hin dandeessu jechuudha. Maaliifin shariyaa keessa jira waan ta'eef wanti hundinuu. Haa ta'u malee haati manaa tuni mooyyuu waan hundaan si gammachiisteetti yoo taate atiyyuu gara lammaffaa sana deemuudhaaf yeroo hin qabdu. Lammaffaa yuummaa makanni isin jechuu barbaadu keessatti warri shamarranii jechuudha. Abbaa manaa keessan waan isa gammachiisu waan isa silaa ala laalchisuu barbaadu waan inni silaa ala deemee raawwate ishee lammaffaa sanarraa fedhu guutuu fiidhaaf yaadu namoonni tokko jiru gara abbaa galantaananii wal fuudhanii manatti hanga alarra jiranitti haala gaariidhaan wantoota mishaadhaan wal gammachiisu garuu immoo gaafa dhufanii manatti waliin galanii hin jiru wanti sun jechuudha. Maaliifin indoom gaafa wajjiniin galtee gaafa mana keessatti waliin jiraachuu jalqabdee jireenya haaraa jiraachisuu qabda jechuudha. Abbaa manaa kan kee akkasuma abbaa manaa keellee isa kaleessa alatti si waliin turerraa isa kaleessa alatti si gochaa turerraa isa kaleessa alatti si gammachiisaa turerraa gaafa gara manaatitti waliin galtan sanan daran isa kaleessa gammachuu kaleessaa sanaan daran wal gammachiisuun barbaachisaadha. Kanaaf iyyuu nama biraa yaaduyyuu hin dhiistu gaafa sana wajjin bulaa horaa